Artistiin jaallatamaa fi kabajamaa Dr. Alii Birraa boqoteera wanti jedhu toora sooshaal miidiyaa irra wanti faca'aa jiru guutummaa guutuutti qabatamaa akka hin taanee fi akkasumallee dhugaas miti. Dr. Abduun goraawwate milkiin koosiin tolee Yoyaa Shamar kafuunee hordoftoonni Saaron Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha oduu rifaasisaa fi akkasumallee onnee namaa cabsu isiniif qabneerra. Innis guutummaa guututti dhugaarraa kan fagaatee fi soba adii akka ta'e isiniif ifoomsina. Artistiin jaallatamaa fi kabajamaa Dr. Alii Birraa boqoteera wanti jedhu toora sooshaal miidiyaa irra wanti faca'aa jiru guutummaa guutuutti qabatamaa akka hin taanee fi akkasumallee dhugaas miti. Dr. Alii Birraa xiqqoo haalli isaan keessa jiran hedduu ulfaataadha. Akkuma isin beektan Dr. kabajaa fi jaalalaa kun dhukkuba lamaan akka inni rakkataa jiru keessaayyuu dhukkuba onneetiillee baay'ee kan rakkatuu fi akkasumallee haalli inni keessa jiru ulfaataa waan ta'eef hakiimonni illee itti dhiyaatanii yookiis bira jiraatanii yaalii isa barbaachisu guutummaatti godhaafis jiru. Haa ta'u malee toosaa sooshaal miidiyaatiin ba'ee Dr. kabajaa artist Alii Birraa boqoteera yookiis lubbuu isaatiin darbeera jedhu guutummaa guutuutti oduu sobaa fi akkasumallee rifaatuu uummata Oromootti kan naqu yoo ta'e malee guutummaa guutuutti dhugaas miti. Bara nuti keessa jirru kana keessatti bara namni du'aa namaa gammadee akkasumallee du'aa namaa faarsuu fi du'aa namaa ajandaa godhatu akkasumallee du'aa namaa hawwu keessa jirra. Haa ta'u malee artistiin jaallatamaa fi gameessi utubaan artii Oromoo kan ta'e kun lubbuutiin jira. Ammallee Waaqayyo Waaqti Oromoo ganamaa lubbuudhaan illee isa haa jiraachisu. Haa ta'u malee akka amantaa keessanitti kadhachuufin dirqama keessanii olola sobaatiin garuu akka wantoota garaagaraa hin maxxansine uummata Oromoos ta'e akkasumallee saba isa jaallatu akka hin mufachiifne miira garaagaraa keessas akka hin seensifne ajandaa barbaachuuf yoo ta'e wanti biraan osoo jiru nama jaallatamaa fi aarsaa guddaa utubaa artii Oromoo nan ta'e irratti oosuu fi akkasumallee waan isa fakkaane tokko otonni haala hamaa keessa jiru kanarratti odeessuun mataa isaattuu yakka guddaadha. Egaa artistiin jaallatamaa kun hin duune lubbuutiin jira. Inni keessa jiru garuu ammallee taanaan ulfaataadha. Yaaliin isa barbaachisu immoo guutummaattis godhamaaf jira. Sanarraa kan hafe garuu artistiin jaallatamaa fi kabajamaan utubaan artii Oromoo kan ta'e Dr. Alii Birraa nagaa guutuu qabu. Haa ta'u malee warroonni olola sobaatiin uummata burjaajatan garuu osoo dhaabbattanii isiniif gaariidha. Ammallee umurii nuuf haa dheeressu malee inni utubaa artii Oromooti. Osoo manni boqoteeyyuu nutti bada malee inni nuuf utubaa fi qaroo sabaa akkasumallee dagaagsa seenaa fi akkasumallee himaa afaanii keenyaa kan ture kaleessa daandii artii guddina Oromoof kan ta'edha. Haa ta'u malee irratti waan hin taane faarsuun garuu sirrii miti. Dr. kabajaa fi jaalalaa lubbuutiin jira. Inni lubbuutiin darbeera yookiis boqoteera oduun jedhuu fi odeeffannoon maxxanfamaa jiru guutummaa guutuutti soba akkasumallee dhugaa kan hin fakkaanne dhugaas kan hin taane namoonni bukkee jiranii fi akkasuma bilbilaan qulqulleeffatan akka inni nagaa guutuu qabuu fi akkasumallee haalli inni keessa jiru garuu dhukkuba lamaatiin waan rakkatuuf yaalii gaggeeffamaa fi akka jiruu fi godhamaa fi akka jiru ifoomee waan jirudha.